Qoratolee galchuun nagaa biyya afaan Oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. Waan dhiyootaan hojjennu keessaa akka tokko irra deebineetti isinitti himna. Ansuraa alaa keetiin dhiyaadha. Oduu dhiyootaan isinitti himna keessaa akka tokko jaalanneen nutti hima. Mootummaan Itiyoophiyaa humnootiin Tigraay akka harka kennataniif guyyaa kennee yeroo jiru kanatti humnootiin waraanaa kan Itiyoophiyaa nageenya siviilota Tigraay keessaaf ilaalcha duraa akka kennaniif gareeleen mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gaafataa jiru. Walitti bu'iinsi hammaataa deemuun immoo yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka harka kennatuuf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed guyyaa ka kennan yoo ta'u kun ta'uu baannaan magaalaa Maqalee irratti aleellaa banamutu isa eeggataa jedhan. Waraanni Itiyoophiyaa wiixata darbee magaalaan Maqalee fageenya kiiloomeetira 50 irratti marfamuu ishee beeksisee ture. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el garuu kun soba jedhanii waraanni Itiyoophiyaa injifatamuu isa mudate haguuguuf yaalaa jira jedhaniiru. Gama kaaniin kan Joo Baayideniin ministeera dantaa alaa akka ta'aniif maqaa dha'aman Tooni Bilinkan rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Itiyoophiyaa keessaa hookkarri gosa irratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii siviilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Bilinkan gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Jarmanii Heeko Maas Itiyoophiyaaf biyyoonni ollaa ishee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii, weerara hawaannisaa, weerara dhukkuba koovidiin uummanni jalaa miidhamee rakkoo guddaan akkasa mudatee dubbatan. Yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyatti addaan qoodee fi uummata miidhe biyyoota ollaa irratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan bala'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala hatattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itiyoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5tti guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dheessan ittiin gargaaruu jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Kanneen fixiinsa maayikaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa gaafatee jira. Gareen dargaggootaa Saamrii jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa siviilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18tti garee imala dhugaa baruu fi maayikaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beekseera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban siviilota Maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itiyoophiyaa Miliyoon Maateewos oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun filataman Joo Baayiden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteetsi murteessee jira. Baayiden amma qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu, mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame intarneetii fi iimeelii mootummaa seenuu ka danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf ka jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayiden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan beeksisuuf Tooni Bilinkan dhimmootii haajaa alaa irratti namoota itti dhiyeenyaan Baayideniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayideniin filatamaniiru. Kana irratti gabaasa
Cindy Sein ergite soraa dubbisa. Anthony Blinken gada President Obamaatti ittaana ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Akbar 2002 ammoo ittaana President Ameerikaa ka duri Joe Biden gorsaa ba'e. Barumsa sadarkaa lammeessoo Faransaay Paarisitti fixate. Yaada dhaabuu wal qarqaarsa biyyoota Atlaantik gama kaaba NATO jedhanii baafatan. Guddoo fedha. Rakkoo hamtuu baqataa addunyaa bara 2016 keessatti Ameerikaa fuula bo'etti rakkata gargaara ba'e. Sagantaa televezyiinii Ameerikaa beekama Sesame Street jedhan irratti ba'etti baqata jechuun maan jechuu akka taate waan rakkoo baqataa biyyatti hima ba'e. These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home? No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street. Baqata jechuun warra manuufi keessa jiraachuu dadhabeetiin keessaa yaa'e. Jireenyi biyyi isaanii hammaatetti nama manuufiiti oofa. Grover manuufi keessa baa'u akkasiin jajjabduun agartaayyuu Grover. Hubatta yoo hubachuu hin danda'u. Ani Sesame Street keessa gara tokko deemuuyyuu hin danda'u jecha wal dubbatan. Akka ogeeyyooti siyaasaa jedhanitti hojiin Blinken taqara hariyyummaa Ameerikaan biyya ala waliin qabdu ta'a Doonaald Tiraamp balleessi jedhan qaqqajeelchuu biyya akka Iraaniif biyyi dhibifa waliin hariyyummaa jabeeffachuu. Mark Simakoviski nama dhaaba Atlantic Council jedhan hariyyummaa Ameerikaan biyya ala waliin qabdu jajjabeessu keessa hojjetu. I think its first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world. Akka irree kiyyaatti hojiin isa taqara hojiin Blinken taqara ta'asaantu Ameerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaaf rakkooti jedhe addunyaa mirkaneessu hariyyummaa duraan badditaan deebisee qaqqajeelcha keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa ka Paarisitti yaayyuu deebine isuma akka raallee caala sagantaa haaratti baafannee hojjannaa jedheetiin yaad haaraan dhufeetiin hin hojjataa jedhe herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joe Biden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'ate labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield. Ambaasaadder tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duruyyuu dippiloomatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jetti qabadhaa jetti. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jetti Greenfield yoo waan keessi dhuf biyyatti himtu. Yoo saneetiin Ameerikaa fudhate Anthony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'etti nama ammaan tan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjete. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee ammaajii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filatee sagantaa biyyaan bulchu baafachaa ba'a. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obbo Jawaar Mohammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilootii isaanii beellama mana murtii har'aa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilooti isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyittii keessa jirtuufiyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhe. Tsahaay Daamtooti erge. Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jedhan. Dhimma nageenyaatiin wal qabatee seekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura otoo dhadhachaan dura arginee turre kan jedhanii sababa lamaa fi tokkoffaa isaan kan jedhan namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenyaa haasawuun fataa kennaaf dabaluun kennuun akka suuraatii kakaasan kan biraa immoo dhimma nageenyaatiin wal qabatee seekiriitii isaanii yeroo ammaa nu diinni kenna as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jedhan akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tuni garan rakkoon taane keessa galte. Kanaafuu caalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nuti gogale rakkoo kana bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan saddacharratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu dubbisanii nullee kanuma ibsinee warri mana dabaallee akkaatuma kanaan gaafii isaanii mirkanafan ta'uu sanii nullee kan jenne nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaa warri ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaatuma kanaan olda'u. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka hokora kakkaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii dhimma kana qoratee murtee kennuudhaaf beellamee kan jedhan Obbo Kadir Bulloo abukaatoon namoota kanneenii oolmaa dhaddachaa akkanaan ibsaniiru. Waa'ee qabeenya Obbo Jawaarii fi Obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi saneedaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture.
Boodarraa gaafii kaafnee turre gaafiin ta'ee ture baadii qabeenya kanarratti dhorkaan kenname kun seeraan alaa kanaafuu ka'uu qabaa. Qabeenyi dhorkamuu qabeenya yakka sanii walqunnamtii ta'u malee akkanumaan lafaa ka'ee qabamuu qabu kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni murtii armaan dura dabarsinee turretti qabeenya kana dhorkuun turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan san nuun yookaan shakkamtootaan akka ga'u ajaja kan kennitudha manni murtii akka ibse. Abbaan alangaa sababa nu beekniin osoo shakkamtoonni kunniin dhiyaatanii yaada irratti hin kennine manni murtiillee kan oduu addaan hin baafne dhorkaa kan irratti kennee ture. Waruma kanaan amma booda irratti yennoon kun akka ka'uu kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetuu namaatti barbaachisu laachisee kan ragaa qabdaniif kan ragaa hin dandeenye addaan baasaa dhiyeessaa jennee turani. Kaatama kanaan mindaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu manni jedhamtee kana dhiyeessinee turre. Haa ta'u malee manni murtii addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakkaa wal quunnamtii qabu dhorkaan kakoo kana laayee jedhu kan manni murtii fudhanne jedhanii. Haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessisan kan jedhu ajaja kennanii. Dabalataan oolmaa dhaddacha har'aatiin kitaabni obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo deebii mana murtiirraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru. Obbo Baqqalaan maxaafa barreessanii turani. Maxaafni sunni kaga qarshii 100 kan baasutu achi keessa jira. Kuni walqunnamtii walitti hin qabu. Qorannaa yakkaafsanii barbaachisaa hin taane kanumaan waluma qabanii hidhuun barbaachisaa hin taane baay'ee nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre. Manni murtiillee kun sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu yakka sanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaase yoo ta'u, haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhan. Bulchiinsa jechaan abbaa alangaa. Warra abbaa alangaallee akkaatama manni murtii jedheen iyyannoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan kennamuu kan jedhu deebisanii. Waruma kanaan amma beellama gaafa 28/3/2013 akka lakkoofsa bashootaatti qabamee jira. Dhimma dhorka qabeenya himatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf 3/28/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himatamtoota kanneenii obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hospitaalli Ispeeshaalaayizidii Naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise. Naakoor Malkaatu gabaase. Hojii geggeessaan hospitaala Ispeeshaalaayizidii Naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraappii jedhamu kun hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala Ispeeshaalaayizidii Naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Maalummaa yaalii kaansarii keemooteraappii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun. Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaanis haga ammaatti gara namoota 10 kan yaalii argataa jiru. Kanaaf yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemooteraappii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru kan qorichaati. Kun immoo kaansarii yaaliin isaa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan cararii xumuratanis deebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra. Keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa qofatu hin taane. Kanaaf kun sagalee gammachuu yookaan sagalee misiraachuu isa guddaadha. Dooktar, yaalii kaansarii kan keemooteraappii yookaan qorichaan kennamu kana keessatti dhibeewwan gosa kamiiti kan yaalaman? Yaaliiwwan kun gosa ni qabaatu. Kun gosa dhukkubaa irratti hundaa'e, sadarkaa dhukkubaa irratti hundaa'e yeroo adda ba'u kan kallattiidhaan cararii yookaan raadiyeeshinii ni jiraata. Amma keessattuu warreen sadarkaa sanarra hin geenye yaalii fakkeenyaaf kanneen akka kaansarii harmaa, hojikiinsi kan jedhaman kan amma yaalamuudhaaf asitti qorichaan yaaliin kan kennamuuf malu isaan kanaatu kennama sadarkaan amma jiru kanatti keessattuu morra guddeessa qabatee kan jiru ministeerri fayyaa kan itti xiyyeeffate kaansarii harmaati harka 30 ol amma kan namoonni ittiin rakkataa jiran jedhameeti kan yaadamu. Isa guddeessa kaansarii harmaa dabalatee namoonni kaansariin isaanii sadarkaa amma yaalii raadiyeeshiniitiin ala jiru hundi isaanii asitti yaalii kana argachuuti malu. Kanaaf nuti kanneen qorichaan kennaman kana amma onkoloojistii wajjin waliin taanee namoonni jiranii ogeessonni garaagaraa leenjanii kan kennu eegalleetu jira. Amma kan biratti kennamu isa kana. Dooktar, onkoloojistii jechuun maal jechuudha?
ogeessa ispeeshaalistii kaanserii yaalu jechuudha. Yaaliin dhibee kaanserii jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata hawaasa naannoo sanaaf? Kaasuudhaaf inni ulfaata jechaan ibsuuf faayidaan inni saba kanaaf qabu. Sabni kun sadarkaa dinagdeetiin saboota garaagaraa irraa kan ka'e baroota dheeraaf dinagdeedhaan miidhamee jira. Yaalii wayyaan illee ittiin hin butamne namoonni garaagaraa yeroo garaagaraatti turanii kanarratti xiyyeeffatanii hin hojjenne keessaa baqachuun jira. Yeroo keessa ta'anii keessa adeemaa jira malee keessa ta'anii irratti fudhatanii yaaliiwwan ulfaatoo akkasii gaditti fiduun hin turre. Uummanni keenya immoo akka beektu dinagdeedhaan hin jabaanne sangaa tokko waggaa torba guddisa. Birrii 10,000 gurgura. Yaalii kaanserii tokkoo fi marsaa tokkotti quba hedduu gaafatamuu mala. Sana waan hin qabneef hamma guyyaa irraatti mana isaatti deebi'ee carraa du'aa eeggata. Guyyuma kaleessaa yeroo yaalii kana eeggannu waan nu walitti irraa kaasee namni yaalii jalqabaa yeroo jalqabaatiif fudhatte marsaa tokkotti gara Finfinneetti birrii 18,000 baasanii yaalii isaan itti fufuuf waan humna dhabaniif haduutu jedhanii gara qe'ee isaaniitti fudhatanii galan. Kaleessa garuu yeroo yaaliin ishee irratti jalqabu birrii 1,800 nu biratti yaalamtee gammadaa gara qe'ee isheetti galte. Kana jechuun birrii 18,000 isayyuu kan namni keenya tiranspoortiitti baasu, kan inni nyaatu, kan inni nama wallaalee joon jedhu, kan inni afaan wallaalee joon jedhu, kan inni karaa irratti gubatu dabalatu kallattiidhaan yaalii argachuu qofaaf kan isaanitti cinqaman ture. Kana jechuun warreen kaan immoo dabaree eeggachuu dadhabbiirraa kan ka'e ilmi qooda dhuunfaarra jooru. Kanaaf madda galii namootaa ta'ee ofii isaatii jireenyatti namne ijoollee isaatti namne yoo inni dura ta'e illee kan isa hafu ijoollee isaa qe'eedhaan nyaanne ormaaf galii ta'ee jiraataa ture. Kanaaf hiikaan isaa ulfaataa keessattuu saba gargaarsa dhabee lafa lixu dhabe kanaaf. Namoota meeqa gara fuulduraatti yaaluudhaaf hospitaalli ispeeshaalaayizii naqamtee kan karoorfatee jiru. Yaaliin qaanqee yookaan raadiyeeshinii jennee waamnu yookaan cararii jennee waamnu kanaan taasifamu hospitaala ispeeshaalaayizii naqamteetti akka jalqabamu gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate. Kanuma argame yaaluuf karoora qabna. Tarii lakkoofsi kun heddummaachuu danda'a kan jedhu yaaddoo qabna. Amma nuti guyyuma jalqabaatiin gara nama 10 ga'ee jira. Kana jechuun biyya muraasa keessatti lakkoofsi nama kanaa akkumaan ol ka'uu danda'a jennee yaaddoo guddaa qabaachuu danda'a gara fuulduraatti. Kanaaf qophiin ta'uu qabus sadarkaadhuma kanatti jabaatamee qophaa'amaa deemuu qaba. Gara fuulduraatti itti bal'ifamee immoo keessattuu amma gamoo guddaan ijaaramuuf yaadamaa jiru jira. Raadiyeeshinii kana amma yeroo dhiyootti jalqabuuf yoo kan ulfaatu ta'e illee cararii jennu kana gara fuulduraatti itti yaadamee irratti hojjetamuu danda'u ta'e jiraata. Kana immoo biiroon fayyaa Oromiyaatti yookaan mootummaan naannoo Oromiyaa akka biyyi naannootti tokko ijaaruuf karoorfatee akka qabu quban qaba. Garuu nuti ministeera fayyaa wajjinis taane uummataa wajjinis taane keessattuu of dandeenyee kusaanii carariin kunis itti kennamu banamuu qaba kan jedhu yaada qabna. Hospitaalonni biiroon fayyaa Oromiyaa bulchuu gara 100 qabu amma jedheetiin yaada. Kana keessatti hospitaalonni of danda'anii jalqaban hin jiran yoo kanneen yuunivarsiitiidhaa fi kolleejota ta'anii akkaataa garaagaraatti jalqaban malee. Kanaaf hospitaalonni kun of danda'ee yaaleeffachuu jalqabuu isaatiif Oromiyaa keessatti kan jalqabaa ta'a. Hospitaalota Oromiyaan bulchaa jiru keessaa yoo ilaallu bira biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa bulchu. Kun immoo warreen kaaniif fakkeenya ta'ee sodaa tokko dhiisanii iddoo garaagaraatti hawaasa tajaajiluuf qotannoo yoo itti galanii namoonni du'aaf gara qe'ee isaaniitti galeen du'a jedhan harma immoo fayyuun qaba jedhanii gaafa deebi'an gaafa laallu addunyaa kanarra gaafa jiraatan kanaa ol kan nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef warreen kaanis qotannoo yoo itti deemanii kana hojjechuu danda'u jennee illee yaadna. Yeroo ammaa kanas yaalii kana kan jalqaban ispeeshaalistii dhibee kaansarii yookaan onkoloojistii jedhamanii waamaman waliigalteedhaan Finfinnee hospitaala Xuqur Ambassaa yookaan Black Lion irraa argataniin ta'uu dubbatanii jiru. Ogeessota leenjifaman 2 faarmaasistoota 2 fi narsoota leenji'an 4 hojiitti seenuu isaanii Dr. Taarikuu Taaddasa dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saat irra caqasuu jirtan kan itti mujjirtuun fakkeenyaaf waan 28 fi 29 isaanii qopheessin. Muummeen ministeera Itoophiyaa akka bulchootii TPLF magaalaa keessa jiran harka kennatan sa'aatii 72 kenne. Muktaar Jamaal nu erge. Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ayyaanni ittisa biyyaa injifannoo kan argataatiniin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiniin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaafii jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiniin waamaniin isaan hidhachiifamaatiniin turanillee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiyyi Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiyyi Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa 3ffaa fi inni dhumaa Maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiniin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan. Duulli kun haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaallee kan barbaadu akka ta'e
dubbatan. Adeemsa kana keessatti mootummaan uummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaaf dhaamsota 3 dabarsuu isaallee beeksisan. Muummeen ministeerotaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhaamsi jalqabaa jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taasisaniif illee gaafatan. Gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa ba'uu hin qabu jechuunis dhaaman. Abiyyi Ahmed dhaamsinni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin hin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachiisuurra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaatii yeroo ibsi kun baherraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiyeessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amanaati. Isinis yeroo ibsi kun baherraa kaaseetiin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kana itti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiyyi Ahmed dhumaatii uummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiyeessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitiin bakka garagaraatitti bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa suphuu lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiin jirra jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin torban tokko oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laayitiitaa Baadar ergaa Tiwiitarii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'annaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Suuzaan Raayis ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin yakka waraanaati jedhan. Hidhaa haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangilaadesh, Naayijeeriyaa fi Raashaarraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaareet Soraa dhiyeessa. Hiriir mormii namatti himammoo lolaaf jeequmsi jettimoo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhoowwan namatti himammoo gaazexeessoti barumfaan waa argan akbar kaan hojiin itti jabaattee wanni namatti mallaaf guutte. Takka argineetu beennuu jettu Korstin Radish koree mirga gaazexeessitaa CPJ keessa. On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment. Rakkoo doorsiisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achiin hin hidhan hin ijjeessanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti. Dhukkubii balaa jireenyi qaala'e siyaasaan ammaatti tan cufa nama akka dansaa namatti himuuf fedhan jette. CPJ'n koree mirga gaazexeessitoota barhana Bangladesh, Iran, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa keessaa gaazexeessota rakkuma akkana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjetti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Naayijeeriyaatti gaazexeessaa Premier Times jedhan nama waliin yayyabe. Ganda kan qofa marroo lam qaban. Finni keenna kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhan. We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism very difficult and nervous experience. Seer hojii nu dhowwanii dubbiin nu jabeessan 28tti jira. Seeruma akkana kanatti laf guutse yaayyu. Seer babbaddicha akkana kanaan gaazexeessoti akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedha. Banglaadeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti laf guute dhibi ta'utti jira. Sahidul Alaam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilebuu jiraa jedha. We were under military rule at one point. That's when I had a loaded gun pointed at my head. Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenne gaaf tokko qawwee mataatti na qaban demokiraasii arganni jennee qiliixamnee adoo gammannu waan dhibi afaan buunee jedha sodaan bulse hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuun dhiba. Muhammed Masaad nam dhaabbileef waba barreessu jireenyi qaalaa barreessa horii uummata kabada namatti hiriir mormiillee babarreessa. Isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra cufsiisan. Hojii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayyi keessa hidha ganna furiitti muran.
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing. Bara rakkoo bara maharticha kana kanatti nama akka Muhammad faatti hirkatani. Inni uummata Iraanii fi uummata addunyaallee fin hojjeta. Hojii isaa tanaaf akka kanaan himatanii balleessatti muruuni jireenyi gaazexeessitootaatii fi miidiyaan uumaan keessa akka jiru mirkaneessaa jedhu. Koortiniin. Gaazexeessituu Raashiyaa Svetlana Prokoyeeva biyyi nagaa dhowwu jechuun maal jechuu jettee barreessiti. Akkan jettee waan barreessitee fi adoolessa keessa immoo balleessatti muran. Sunii jettee hin dhabne waan jiran malee addunyumatti himuu jirti. Да, журналисты в России сталкиваются с давлением. What we do is normal and should exist in a normal society. But Uumnamee hojjetu hojjenna. Kombiitii kee jirtu dubbannallee yoo ammoo ogummaa tana lakkifne biiteen uummata keenya lakkifneetiin waan cufaa lakkifne duubatti deebi'uu jirraa jette. Yoo gaazexeessitooti dhugaa jirtu dubbachuuf akka rakkatan kana nama daba namaa falmu warra seera addunyaatiin nam qarqaara akka Amal Clooneyfaatti hirkatanii jette Koortiniin CPJ keessa. The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes. Amal Clooney fi Gwen Ifill mirgujii isaaniitiif jedhaniitiin baran galateeffatan. Jar galateeffachuun ammoo uummataa fi gaazexeessitootallee ulfinna kenniti. Nu walii faayaa jette. Bar gaazexeessitooti hojii hojjetanii dhugaa jirtu dubbachuuf dhowwuu jiranii rakkisuu jiran kanatti bar kana keessa amma nama qarqaaruu baannaani yoom wal qarqaararree jette. Jessica Jarrett oduun wargiten. Ameerikaaf uummata ishee. Ameerikaan torbaan afreessoo Sadaasaa irratti yoo cufa guyyaa galataa qabdi. Thanksgiving bara 1620 jalqaban. Guyyaa akkana kana Ameerikaa keessatti tarkii miliyoona 40 olitti qalama. Tarkeen tun guchii fakkaatti. Akka Ameerikaan amaleeffattetti ammoo pirezidaantiin Ameerikaa yoo cufa tarkii tokko mana isaatti hin dhufanii yoo hedduu akkisiin hin qalamne been nagaan jiraadhi jedhee gallakkisa. Tun aaduma Ameerikaati. Akka kanaan tarkii hagamii qalmirra ooleen omeegii tana odeeffannifataati. Umtaateefuyyuu baraanallee tarkii tokkotti qalmirra oole. Tujubeen nutti. Aadaa pirezidaantummaa waggaa waggaatti ta'u kun seenaa dheeraa qabaa jedha gabaasii Laakoopoo Luuzii. Irbaata ayyaana guyyaa galataa irratti indaaqqoon Turkii Ameerikaa kaabaa keessatti kan beekamu yoo ta'u jalqaba koloneeffattoota duraaniitiin nyaataaf dhiyaate. Aadaan indaaqqoo Turkii jedhamtuuf dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabame. Aadaan Tarkiif dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabe. Dhiifamni indaaqqoo Tarkiif ta'e ni jalqabaa pirezidaant Abiraam Liinkaniin yoo ta'u ilmi isaanii Tarkii pirezidaantiif kenname akka hin nyaanne innaa gaafatetti. Garuu hanga yeroo jabanaatti aadaa hin turre. Pirezidaant Joon F. Kennedy, Roonaald Reegan fi Riichaard Niiksan qofaatu yeroodhaa gara yerootti Tarkiif dhiifama gochaa turan. Ayyaanni kun ayyaana waggaa ta'ee kabajamuu kan jalqabe bara 1989 innaa bulchiinsa pirezidaant George H.W. Bush ture. After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who began making their irreplaceable contribution. Walumaa galatti turkiin tokkichi kun turkiiwwan miliyoona 45 kanneen ayyaana guyyaa galataa qalmaaf dhiyaatan bakka bu'a. Kanaaf yaa turkii yaaddayin nutas kan dhufneef siif jenneeti. Indaaqqoo tarkii qalmarraa oolu filachuun baatilee hedduu kan fudhatu yoo ta'u adeemsi isaas federeeshinii tarkii biyyoolessaan geggeeffama. Dhumarratti lamatu filatamaa. Sirni tokko Waayit Haawus keessatti kan geggeeffamu yoo ta'u kabroon immoo ol kaa'ama. Maqaan indaaqqoo tarkii sanaaf moggaafamu ijoollee barattoota sadarkaa duraatiin filatama. Sirni kun pirezidaantota hedduudhaaf akka bashannananiif carraa hanga tokko kennaaf. Time flies, even if turkeys don't. Yeroon ni barrisa, turkiin garuu hin barristu. You think it's funny too, don't you? Kibxata guyyaa ayyaana galataa dura jiru indaaqqoon tarkii kun gara hoteela W Hotel jedhamuuf magaalaa Waashingtan DC'tti argamutti geessamu. Kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kennameefii nyaatanii guutuu manaa irratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara Waayit Haawusitti geessamu. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp indaaqqoo tarkii maqaa Batar jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan. Butter, I wish you a lot of luck. But I hereby grant you a full and complete pardon. Batar carraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda handaaqoon Tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Inistituutii Virjiiniyaa kan Pooliteeknik jedhamu keessatti dabarsu.